Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan mana Pilaas Sagalee Dhalootati. Qophiin ammoo qophii keenya Siimboo Finfinneeti. Qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame gama balaa ibiddaa ittisuu fi lolaa ittisuutiin bu'aa maal argamsiise kan jedhu qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha mana Pilaas Sagalee Dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursu immoo an guddataa jamaatii. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. ጀማ 6 ምዕራፍ 6 የሚደርሱት ከሆነ ወደ ቦሌ ኤርና ሞል አካባቢ ያመራሉ። የቤት ቃጠሎ Finfinneen ani waggaa 20 oliin dura beeka. Finfinneen jiruuf jireenyaaf mijataa waan hin turreedhaaf keessattuu laggeen magaalaa keessa yaa'an baay'ee xuraa'oo ka ta'anii fooliin isaanii kan nama jeequ. San darbee immoo yeroo gannaa immoo gara manaa lolaan seenee mana dhiigaa akkuma jiruun faltii hunda gara manaa seensisaa. Namoonni keessattuu harka qalleeyyiin baay'ee katti rakkatan ture. Inumaayyuu ani naannoo Meeksikoo kana gara gaarmentiidha kan jiraadhu naannoo saniin gala. Naannoo Makkanniisaa jedhamutti yeroo tokko balaan namoota hedduu fudhateeti lolaan gannaa namoota hedduu fudhatee namoota hedduu lubbuu akka dabarse. Naannoo Makaana Yesuus kan jedhamu tokkotti fi naannoo biraallee akkasuma naannoo Istifaanos jedhamu kanatti balaan sababa haalli isaa mijataa hin taane ispeeshaalii warra qarqara laggeenii jiraatanii fi warra daandirra bulan kana balaa hamaadhaaf kan saaxilaman. Komishinii hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinneetti ogeeyyiin damee ittisa balaa duraa kanaan dura Finfinnee bakkeewwan hedduun balaa lolaa fi ibiddaaf saaxilamoo akka turan himan. Sooma koriidariitiin dura balaan ibiddaa baay'ee ka'aati ture. Akkasumas balaan lolaa kunillee namoonni osoo koriidariin kun hojjetamin mana isaanii jalalleen lolaa yaa'atii ture. Gaatti yoo xiqqaate namoonni 20-30 akka araada qirincaafitti du'aa ture jechaadha. Sababa lolaati. Kanaafuu erga koriidariin hojjetame namoonni baay'een wanti daarichaa kanarraa ka'anii tooni namoonni mannillee kennamee fi bakkee bareedatti galan jiranii jechaadha. Magaalaa Finfinnee keessa balaan gurguddoottonnaa balaa adda addaatti uumamaa ture. Balaa qofaa miti wannuma hundaafuu balama hundaafuu han qophaa'e naannoon kun ka ture. Balaa ibiddaa, balaa lolaa, balaa adda addaa, balaa dhukkubaatiinis saaxilamaa ture naannoon kun. Rakkoon guddaan tokkoffaa karaan haala dura itti jiru uummanni naannoo bira dhufuudhaaf naannoo kana seenuudhaaf karoonni xixiqqoodha yookaan kan cufantu jira. Uummata bira dhaqqabuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo bakki ijaarsi manaa jiru san keessa bakka san dhaqanii atantama abidda san balleessuudhaaf yookaan dhaamsuudhaaf yeroo baay'ee fudhata. Maaliif bakka san dhaquudhaaf yeroo baay'ee fudhata. Tariitii bakkuma san ga'uuru amma konkolaataan seensisanii konkolaataan seenanii hojii hojjechuu dhiisanii miilaan seenuu irratti rakkoo guddatu ture naannoo kana jechuudha. Tokkoffaa miidhaan ture uummanni naannoo sanii osoo nun ga'in miidhaman handu'anis jiraachuu turan. Abiddaan gubatamis jiraachuu danda'u. Qabeenyi itti aaneeti. Qabeenya jechuun dhuma isa lammataaf. Garuu itti aanatti akka dursinee ka hojiirra oolaa turre ka hojjetaa turre kaayoon kennallaan ture lubbuu namootaa baraaruudha. Lubbuu namootaa baraaruudhaaf atantamaan bakka san dhaquudhaaf karaan tokkoffaa ture. Karaan hin jiru. Erga karaa geette immoo gargaarsa uummataatiif bakka san dhaquudhaaf immoo uummata san bira ga'uudhaaf haalli mijaa'aan ture. Kanaafuu lubbuun namaatiif badaa ture. Qabeenyi kana hin jenne dhumaa ture. Kanaafuu waa baay'eetu ture naannoo kana. Balaan ibiddaas ta'ee lolaa wayita mudatu balicha to'achuuf gara bakka balichi uumameetti yommuu himallu daandiin cufaadha. Ulaan ittiin seennu dhiphaadha. Sababa kanaan balaan ni hammaata. Miidhaan nurras gahaa tureen yaada to'attoota balaa ibiddaa fi lolaati. Yeroo durii lafoota balaa geggeeffametti yeroo deemnu wanti adda addaa nu mudataa ture. Karaan dhiphaa ture.
deebi'eetiin immoo isa keessatti darbee iddoon mannoonni itti ijaaraman laggeen daarii turanii laggeen daarii irratti immoo lolaan hin dhufee mana namaa fudhata akkasumas meeshaa namaa akkasumas immoo lubbuu namaas yeroo baasee jira. Yeroo deemnu karaan cufaadhaa karaatti seenuu hin qabnu hooziin nuun galu manni walitti xixiq jedhanii baay'ee ijaaraman waan ta'aniif namni seenuu hin danda'u hooziin seenuu hin danda'u aarri nama ukkaamsa turanii. Hojiin keenya yeroo balaan abiddaas ta'e balaan lolaa mudatu konkolaataa abidda dhaamsu kana duuka bu'uudhaan deemne fuulduras buunee karaa babbanaa fi deemne bakka balaa sana erga geenye booda immoo namni balaan irra ga'e yoo jiraate namni miidhame yoo jiraate warri balaa abiddaa dhaamsan kun baasanii karaa keenyatti nuu fiduudhaan tajaajila hospitaala duraa fi ambulaansii kana kennaafi gara buufata fayyaas ta'e gara hospitaalaatti geessuudha jechuudha tajaajila fayyaa kennaafi. Ani mana kanatti yeroo dheeraadha kanan hojjedhe yeroo kooriidarii kana dura karaan baay'ee nutti cuccufama makiinoti karaa baay'ee nutti cuccufu saayiranii godhaallee karaan nuun banamu. Karaan nuun banamu kanaafi bakka balaa sana ga'uuf baay'ee rakkanna ture. Baay'ee standaardii keenyas inni deemuuf baay'ee rakkanna ture. Erga achi geenye booda manootni baay'ee walitti dhidhiphataniiti kan ijaaramanii jiranii nuyi makiinaa kan balaa kanaan addallee hin hojjenna tajaajila dubartoota ulfaallee mana taa'anii nu bilbilu. Isaanin dhannee baasuuf illee baanneedha kan baasnu gara isaanii makiinaan waan hin seennee fi waan konkolaataan hin seennee fi miilla keenyaan meeshaatti deessisnu illee harkatti baattannee keessa seennee nama naannoo sana jiru bakka makiinaan jirutti akka nuu fidan nama kadhachuudhaan akkasitti ture. Misoomni kooriidarii odoon hojjetamin dura waan akka karaan cuccufamuun jira daandiin dhiphachuu waan akkasii ture. Seentetti firree balaa isaanii to'achuudhaaf haalli jiru baay'ee rakkisaa ture. Miidhaan jiru yoo karaan cuccufame amma nu achi geenyutti qabeenyi namaa firree akka miidhamu waan akkasiitu uumamaa jechuudha. Rakkoo akkasiitu uumamaa jechuudha. Namarras balaan sun rakkoo namarraan irra amma ga'utti lubbuun namaa firree darbuu danda'a jechuudha amma nu achi geenyutti. Miidhaan nurra ga'u manneen ijaaraman baay'ee ulaa seensa isaaniitti irree karaan baay'ee dhidhiphoo waan ta'uuf seennee yeroo deemnutti karaan nutti cufamaa jechuudha. Balaa abiddaatiin jechuudha. Waan akkasiitu nu mudata jechuudha. Bishaan mana namaa seenee qabeenya namaa fudhataa daa'ima namaallee yeroo fudhatu ture jechuudha. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna maqaa keessanii fi itti gaafatamummaa keessanirraa eegallu. Tole hidda galatooma maqaan koo Dassaliin Fufaan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ittisa balaa abiddaa fi balaa tasaa keessatti taana komishineraati. Finfinneen mee dur maal fakkaatti? Kanaan dura balaa lolaatiin wal qabatee balaa ibiddaatiin wal qabatee Finfinneen maal fakkaatti? Mee ka durii haa kaasnu. Kanaan dura Finfinneen kan isheen fakkaattu anuma beekamudha jechuudha. Har'a iddoo kana dhaabbannee waan nuyi argaa jirruu fi kanaan dura waan inni fakkaattu bal'inaan ibsuun hin danda'ama. Keessumatti Finfinneen kanaan dura ijaarsi ishee maaster pilaaniin ishee maal fakkaataa amma immoo bifa haaraatiin dhalattee akkuma daa'imaatti dhalattee akka namaatti ol guddattee sadarkaa ishee nama ga'aa jirru gaafa ilaallu baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Kanaan dura akka sektara keenyaatti gaafa ilaallu balaan tasaa tokko yeroo qunnamu balaa lolaa ta'uu danda'a, balaa abiddaa ta'uu danda'a. Balaan kun yeroo inni qunnamutti ariitiidhaan atattamaan dhaqanii iddoo sanarratti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf. Haasaa keessan dammaan qabee teenyee osoo haasofnee iddoo isaas namatti tola waan ta'eef. Namatti tola, baay'ee namatti tola. Kanaan dura maal fakkaata qarqarri lageenii maal fakkaata magaalli Finfinnee kan jedhu kaasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa akka sektara keenyatti gaafa ilaallu jalqaba irratti ergamii sektara keenya balaan utuu hin mudatiin fuuldura madda balaa sana adda baasuudhaan sadarkaa balaa sana adda baasuudhaan tarkaanfiin akka fudhatuuf qorannoo geggeessuudha jechuudha. Kanaan dura akkuma beekamu magaalli Finfinnee maal fakkaatti yoo jennee kaane natti tola jechuudha. Magaala dulloomte maqaan ishee guddaa garuu qaamni ishee kan dulloome ta'uu argisiisa duraan jechuudha. Amma garuu gaafa ilaallu akkaataa mana hojii keenyaattis akkaataa magaala keenyaatti gaafa ilaallu akka mana hojii keenyaatti gaafa ilaallu kanaan dura hojjetooti mana hojii keenya balaan tasaa hawaasa keenyarraan ta'uu danda'a, qabeenya nama dhuunfaa ta'uu danda'a, qabeenya mootummaa ta'uu danda'a. Balaan tasaa yeroo qaqqabutti
ariitiidhaan naqanii balaa sana tarkaanfii irratti fudhachuu keessatti rakkoo guddaadha kan ture duraan jechuudha. Keessumaa daandii wajjiniin wal qabatee ariitiidhaan bira ga'uu dadhabuutu ture jechuudha. Daandiin dhiphaa ture. Ariitiidhaan qaqqabatanii faayir tiraakii nuyi qabnu ariitiidhaan bira ga'ee iddoo sanarratti balaa uumame balaa lolaa ta'uu danda'a, balaa tasaa addaa ta'uu danda'a, citiinsa lafaa ta'uu danda'a, balaa abiddaa ta'uu danda'a, balaa tiraafikaa ta'uu danda'a. Kanneen kana ariitiidhaan naqanii balaa sana achuma irratti hambisuu keessatti rakkoo guddaa ture jechuudha. Kanaaf achillee ga'anii bakka balaan sun mudate gola keessa ta'uu danda'a. Ulaansaa dhiphaadha. Ariitiidhaan bira ga'anii tarkaanfii fudhachuu keessatti illee iddoo sana ga'uun qofa rakkoo miti jechuudha. Iddoo sana ga'anii illee bakka balaan sun uumame qaqqabanii tarkaanfii fudhachuu keessatti karaarraa bu'anii keessa lixuu keessatti rakkoo guddaa ture jechuudha. Turuun kun immoo dhiibbaa maal fida hojjettoota irratti, namoota balaan irra ga'u irratti, qabeenya irratti? Turuun kun egaa akkuma beekamu balaa lubbuu namarraan ga'u keessatti rakkoo guddaadha kan ture. Qabeenya irraan ga'u keessatti rakkoo guddaadha kan ture. Inni kun immoo komii hawaasaa dafanii hin qaqqabanii kan jedhu illee kaasaa ture hawaasi keenya. Ga'anillee dhaabbatanii dafanii tarkaanfii fudhatan kan jedhu komii bal'aatti ture jechuudha. Hawaasa keenya keessatti rakkootu ture. Hojjetaa keenya irratti illee dhiibbaa guddaa ture jechuudha. Hojjetaan keenya addee ga'ee booddee ariitiidhaan qaqqabatee tarkaanfii fudhachuu keessatti hawaasa irratti rakkoo ga'u hambisuu keessatti qabeenya manca'u irratti hambisuu irratti rakkoo guddaadha kan ture jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Minna Pilaas Sagalee Dhalootaati. Qophiin keenya immoo qophii Siimboo Finfinneeti. Qophii Siimboo Finfinnee keenya har'aatiin hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame balaa lolaadhaan ga'u, balaa ibiddaan ga'u magaalattii keessatti hagam hir'ise jechuudhaan qophii kanaan simbiraan ga'aatiin kan jirru. Egaa hojjettootni damichaa kanaan dura balaan yoo mudate garasitti maluudhaaf daandii irratti rakkinoonni garaagaraa akka isaan mudachaa turan kaasaniitiin kan jirani. Amma garuu erga hojiin misoomaa koriidaraa fi qarqara lageenii hojjetame rakkinoonni kanaan dura mudachaa turan furamaniitiin jiru. Yaada jedhuudha kan nu kaasan jechuudha. Qophiin keenya itti fufee jira. Ammallee nu waliin tura. Balaan illee baay'ee nu hir'ateera. Koriidariin erga galee baay'ee isaa hir'ateera. Jireenya namootaafis baay'ee bareedaadha. Nuufis immoo hojii keenyaafis baay'ee bareeda nu ta'eera. Maaliif karaan bal'aadha. Iddoon seennee hojjetan illee babal'aa waan ta'aniif manneen ijaaramaa jiranis immoo balaa kan hir'isu waan ta'aniif baay'ee bareedaadha. Yeroo kana manneen babbareedan ijaaramanii jiranii duraan manneen ta'u walitti sharaa manaamna kana ture qorqorroo manaamna kana ture qorqorroo sunni ka'anii manneen haala bareedaadhaan ijaaramtu jiru. Kana waan ta'eef abiddis yoo kan ka'u ta'e atantamaan geenyee sa'aatiidhaan dhaamsuuf nu gargaareera. Isa itti aansu immoo lolaa galoo minaaminaadhaafis illee namoonni achi qarqara laggeenii ta'anii amma iddoo sanaa ka'aniitiin gara iddoo biraatti walitti qabamanii mootummaan mana kenneefii jira waan ta'eef amma isaa kana nuuf bareeda. Hojii keenyaaf baay'ee bareeda. Kan yaadduun oli. Kan yaadduun oli furmaata nu ta'eera jechuudha. Nuyi fi hojii keenyaaf bakka haala gaariin nu mijeesseera nuyi. Baay'ee sirriitti haala gaariin nu mijeesseera. Keessattuu nama ambulaansii irra hojjetu sirriitti hir'iseera dhugaadha. Keessattuu amma ganna kanas ilaalaa jirta roobni hin jira. Garuu akka bara darbee wajjin akka yeroo duraa wajjin yeroo ilaaltu sirriitti hir'isaa jira. Balaan sirriitti hir'isaa jira. Misoomni koriidarii hojii keenyan baay'ee hojii keenya nu fooyyesseera yaada. Karaan illee bal'ateera. Amma immoo deemtee akka barbaadetti makiinaan irree bakka barbaade seenee waan kana hojjechuudha baay'ee mijataa jechuudha. Jijjiiramni jira amma maal karaanis waan bal'ateef manneenis yaa'u naannoo lageenii irraa waan kaaniif balaan akkasii amma baay'ee miti jechuudha. Waajjiroonni gugurdoon bakki hunda akka waajjirri kantiibaa dabalatee naannoo kana tura. Kanaan wal qabatee atantamaan bakka tokko ga'uudhaaf handuraan yeroo baay'ee nutti fudhatu amma atantamaan bakka san geenna tokko. Lammaffaa balaawwan yeroo san nu rakkisaa turan amma namoonnis naannoonis misooma garagalee jijjiirama guddaa agarsiisaa waan jiruuf mul'ata guddatu mul'ata. Ittiin aansee immoo uummannis yaadeffannoo fi xiyyeeffannoo itti godhaara naannoo kana hubannoo guddaa argataa jira. Maaliif akka duraa sanitti amma as keessatti olaaltu achitti bakka san balfa gatuu hin danda'u. Asitti gatuu hin danda'u. Bareeduma naannoo kanaa laali. Jijjiirama naannoo kanaa laali. Maaliif deemana fincaanii asitti arginu kun argine duraan maal akka ture bakka kana. Kanaafuu wal qabate bara 2017 irraa 18tti jijjiirama jira.
hidhateera. Hammintan balaa haa hidhatu malee ammallee hojjetamuu waan qabu waa'ee jira garuu hidhateera. Han hidhatee tasuma lafaa ka'ee hidhateetu miti. Hojiiwwan hojjetame kanaafi uummanni hubannoo waan fudhateef jijjiiramni magaalaa waan mija'eef jijjiiramni guddaa uumuudhaaf hidhateera. Hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetameen Finfinneen bu'aa hedduu argachaatiin jirti. Gama damee keessaniitiin Finfinneen bu'aa maal buuste hojii keessan irratti? Akkuma amma ilaalaa jirru kuni utuu man hin dubbadhu ta'e iddoon kun hin dubbata. Utuun hin dubbadhu ta'e afaan qabatu ta'e bakki kun dubbachuu danda'a jechuudha. Keessumaa amma iddoon amma jirru kuni kanaan dura ijaaramsi iddoo kana ture, ijaarri manaa iddoo kana ture. Sadarkaa magaalaa Finfinnee, magaalaa guddittii ardii Afrikaa, magaalaa guddittii magaalaa keenya, impaayera keenya kan taate magaalli kun akkaataa maqaa isheetiin waliin simne sadarkaa magaalaa maqaa guddittii biyyattiitiin waliin simne qabattee kan turte ta'uu jechuudha. Kanaaf akka hojii keenyaatti illee gaafa ilaallu rakkoo kanaan dura nu qunnamaa ture. Balaan tasaa qunnamee dhaqanii tarkaanfii fudhachuu keessatti rakkoo kanaan dura argaa turre keessumatti akka seektaraa ittisa balaatti rakkoo keenya furee jechuu dandeenya. Kanaan dura sodaan iddoo kana irratti nuyi qabnu hawaasi keenya gaafa bokkaan roobe ganama isaa maal ta'a laata? Yoo samiin gurraacha'u bokkaatu rooba jennee sodaan yoo bokkaan roobu hawaasa keenya galaanaan lagarra baay'ata manni waan ta'eef. Lagarra baay'ata manni waan ta'eef. Manni lagarra jiran baay'een isaanii immoo baay'een isaanii ijaarsa seeraan alaa fa'i. Bifa adda addaatiin kan qabamee ture ijaarsa seeraan alaa jira. Sadarkaa magaalittii waliin simne ijaarsa adda addaa jira. Ibidda wajjin illee wal qabatee elektirikiin sararri elektirikii diriiru karaa laga kana keessa illee diriiru qoxaariin elektirikii sana lakkooftuun elektirikii fagoo gubbaa sana kan ture. Laga kanarra garuu manooti qorqorroodhaan ijaaraman baay'eetu jira. Kana keessa qorqorroon ofiisaa abidda argannaan wal ibsachuudha ofii masaa qaqqabatee deema. Qoxaariin iddoo sana kan jiru bifa adda addaan shuboo sadarkaa isaa hin eegne. Shuboo sadarkaa isaa hin eegne akka sharariitii wal keessa xaxameetu dhufa jechuudha. Inni kun illee gaafa negatiivii fi poozitiivii wal qabu abidda uuma jechuudha. Abidda yeroo uumu keessatti rakkootu qunnama. Rakkoo qunnamu sana keessatti ariitiidhaan dhaqanii tarkaanfii fudhatanii akkasumas afu qabeenya akka hin banne lubbuun akka hin mancaane gochuu keessatti rakkoo guddaa ture. Isa kana gaafa laallu amma maal ta'e yoo jenne immoo kooriidariin kun magaalaa Finfinnee qarqara lageenii hojjetame kana keessatti hawaasaaf qofa furmaata kenne miti. Seektara keenyaaf illee furmaata kenne. Ijoollee nu biraa hojjettu, ijoollee hojjettoota keenyaaf illee boqonnaa kenne. Nu warra geggeessaniif illee boqonnaa kenne jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti boqonnaa hawaasaa, boqonnaa hojjettoota keenyaa qofa otoo hin ta'in naannoo isaaf illee boqonnaa kenne, naannoo isaaf illee nagaa kenne. Bishaan kun illee guuree kan dhufaa ture. Balfa adda addaa waan ajaa, waan fooliidhaaf funyaan qabatanii darban. Waan namatti hin tolle baatee kan dhufaa ture. Balfi adda addaa baadhamee kan dhufaa ture lolaa adda addaatiin mandara kana keessa kan jiran gaduma gatu jechuudha. Mana fincaanillee kan hin qabne, maanillee kan hin qabne, mana keessaa kan ba'u wantooti adda addaa balfi baanillee gadi gatamu turan naannoo kanatti. Akka amma kun amma akkuma argaa jirtan kana dargaggootaaf iddoo bashannanaa, iddoo boqonnaa, iddoo haara galfii namni inni guddaan xinnaan firriddeetti wal beellamu iddoo itti haara galfatu ta'ee jira jechuudha akkuma argitiitan. Kaleessa maal fakkaata magaalli Finfinnee? Kaleessa maal fakkaata qarqarri lageen keenya magaalaa Finfinnee keessa jiran? Har'oo maal fakkaata gaafa jennu kun dargaggoon iddoo kana jiran ragaa ta'uu danda'u jechuudha. Naannoon isaa ragaa ta'uu danda'a jechuudha. Bishaan iddoo sanaa faca'ee bareedee as iddoo kana irratti iddeetti suura kaan ta'aa jiru kun ragaa ta'uu danda'a jechuudha. Afaan hin qabu hin dubbatu lafti kun malee ofiisaa ragaa ba'uu danda'a kan jedhu kaasuu barbaadeetaniini. Ammintan balaa hir'ate jechuu ni dandeenya. Akka waajjira keenyaatti sadarkaa baafneerra nuyi kaleessa rakkoon maalti ture? Har'a furmaata maaltu argama? Parsantaadhaanoo hawaasi keenya immoo maal jedhaa jira kan jedhu adda baafnee jirru. Rakkoo kaleessa jiru guutumaan guutuutti qarqarri lageenii kun misooma kooriidaraan hojjetamuu isaarraa kan ka'e guutumaan guutuutti rakkoo jiru sana hambiseera jechuu dandeenya. Keessumaa balaa lolaadhaan dhufaa ture wajjiniin wal qabate, keessumaa balaa ibidda wajjin wal qabatu dhufaa ture wajjin wal qabate guutumaan guutuutti hir'isee raa qofaatu hin ta'in hambiseera jennee dubbachuu dandeenya jechuudha.
Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya Simboo Finfinnee torbee kanaatiin dhimmi irratti xiyyeeffannee simbiraan geenye hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame balaa lolaa akkasumas balaa ibiddaa gama ittisuutiin ga'ee maal baate kan jedhu qophii kanaan qaaccisineetiin kan jirru hojjettootni damichaa akkasumas hooggantootni kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti balaan lolaa heddumaachaa akka ture akkasumas balaan ibiddaa qaqqabaatiin ture haala yaaddessaa keessa akka turedha kan kaasan erga hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii hojjetame rakkinni kanaan dura ture akka hir'ateedha kan kaasan jechuudha. Qophiin keenya Simboo Finfinnee torbee kanaa dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan kan simbiraan geenye qophicha seemanne filaa sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaanii qophicha kan dursaan guddataa jamaatiin ture. Torban mata duree birootiin walitti deebina. Nama torbaniin waa taasisu.